Haaya akkam jirtu gamoo isin dudduubatti argitan kun gamoo xumuramee hojjetamee dhumedha. Gamoo isin argaa jirtan kun immoo gamoo reefu hojjetamaa jirudha. Jireenya kee jireenya namaa wajjin hin madaalle. Sababni isaas Waaqayyo karoora adda ta'e karoora kophaatti karoora akka ati irra deemtuuf akka ati irra jiraattuuf siif qopheesse kophaatti qaba. Gamoo xumurame kun gamoo hojjetamee wanti isa barbaachisu hundumtiyyuu isaaf kennamee guutamee hojjetamee xumuramedha. Gamoo inni isin argaa jirtan kun immoo reefu hojjetamaa kan jiruu fi adeemsarra kan jirudha. Jireenya nama tokko jireenya hiriyaa kee maatii kee yookiin namoota kan si bira naannoo kee jiranii hojjetamee xumuramee wanta keessa deemuun darbuun qabu darbamee kan jiraatamedha. Akkasumas immoo jireenyi kee immoo tariitii hojjetamaa akkuma gamoo argaa jirtu kana hojjetamaa jira ta'uu danda'a. Wantoonni isa barbaachisan beekumsa maachurii keessa darbaa jireenya kee kan namoota biraa wajjin waliin madaalsiin. Wanta ani isiniif yaadanitu beekaadha. Innis wanta gaarii, wanta jireenya, wanta hamaa fi wanta jireenya keessan jeequ miti jedha. Kanaaf jireenya kee kan namaa wajjin hin madaalsiin.